Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenya badhaadhaa. Mata dureen keenya har'aa xalayaa barreessuu kan jedhu yoo ta'u, as keessattis waa'ee xalayaa barreessuu, akaakuu xalayaa fi fakkeenyota adda addaa fudhachuudhaan akkaataa xalayaa barreessinu waliin waan ilaalluuf haga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya. Xalayaa barreessuu. Xalayaan karaa walquunnamtiin barreeffamaa ittiin raawwatu keessaa isa tokko. Kana jechuun namoonni fedhii, hawwii, gammachuu, gadda, yaadaa fi dhaamsa adda addaa barreeffamaan waliif kan ittiin ibsanii fi walquunnamanidha jechuudha. Keessaayyuu otoo sirni dijitaalii ammaa kun hin dhufiin dura namoonni firoota fagoo jiraniin kan walquunnaman karaa xalayaa barreessuu kanaatiin jechuudha. Mootummooleen illee wantoonni walquunnamtiin hedduun kan raawwatu xalayaadhaan jechuudha. Namoonni fagoo jiran bakkaan fagoo walirraa jiranii xalayaa waliin barreessuudhaan walquunnamaa turanii yeroo ammaa teekinooloojiin haala sana salphisee gara dijitaalitti erga dhufee booda karaa miidiyaa hawaasummaa adda addaatiin namni walquunnamuudhaan haala xalayaa barreessuu kana bakka bu'uudhaan walquunnamtii sana salphiseetti jira. Egaa ammallee xalayaan kun hin laaffate malee waan hafee miti jechuudha. Hedduu barbaachisaadha. Waan qabatamaa ittiin waliin erguudhaafis ni gargaara jechuudha. Xalayaan hammas hojiidhumarra jira jechuudha. Hojiin mana poostaa inni guddaan egaa xalayaa barreessuu kana xalayaa barreeffame erguu fudhachuu kana keessatti waajjira guddaadha, hojii guddaa hojjetaa jira jechuudha. Kaayyoo guddaan xalayaa namoota gidduutti egaa walquunnamtii uumuudha. Xalayaa bakka gurguddaa lamatti qooduun ni danda'ama. Isaanis xalayaa dhuunfaa fi xalayaa hojii jedhamuudhaan bakka lamatti qoodamu. Isaan bal'inaan kaasnee fakkeenya fudhannee ni ilaalla. Akkasumas egaa xalayaan tokko qabiyyee qabaachuu qabu ni qaba. Isaanis kutaalee xalayaa jedhamuudhaan beekamu. Qaama, xumura yookaan goolabaa fi cufinsa ni qabaata jechuudha. Egaa tokko tokkoon bal'inaan haa ilaallu. Teessoo jechuun maalidha? Teessoon xalayaa teessoo barreessaa fi qaama xalayaan barreeffamuuf iddoo itti barreeffamudha. Teessoon xalayaa qaama yookiin nama barreessuu kan barreeffamu jalqaba irratti ta'ee gidduutti hiikuun gara dhuma sararaa irratti barreeffama jechuudha. Eeguu barreeffamu haala kanaatiin achi siqeetu barreeffama jechuudha. Teessoon nama xalayaa barreessu sanaa gara jalqabaa irra ta'e garuu achi siqeetu gara jidduutti gara dhumaa irratti siqeetu barreeffama. Teessoon qaama yookaan nama barreeffamu ammoo sarara jalqabaa irratti kan qaama yookiin nama xalayaa barreessetti aanee barreeffama jechuudha. Isa teessoo nama barreessu sanatti aanee gadi siqeetu gara jalqabaa irratti harka bitaa irratti jechuudha. Sun inni nama barreessu suni namni xalayaa barreessu suni achi siqee gara harka bitaa waraqaa irratti harka mirgaa irratti barreeffama. Inni kun immoo isatti aanee gara harka bitaa irratti jalqaba irratti barreeffama jechuudha. Egaa xalayaa hojii yoo ta'e maqaa waajjiraa yookaan dhaabbatichaa, aangoo fi nama xalayaa barreessituuf beektee maqaa namichaa ergamuuf yoo hin beekne iddoo duwwaa yookiin immoo aangoo isaa qabaniin namni sun qabuun barreessuun ni danda'ama jechuudha. Aangoo isaa yoo beekte aangoo isaatiin kaa'uu dandeessa. Fakkeenyaaf nama sana waajjira isaa ni beekta, waajjiraan barreessitaa. Maqaa isaa yoo wallaalte itti gaafatamaa humna namaa yoo ta'e namni sun namatti barreessaaf jirtu maqaa isaa illee yoo wallaalte humna namaa jettee bakka sanatti barreessuu dandeessa yookiin bakka duwwaa dhiisuu dandeessa jechuudha. Kabiraa xalayaan kutaaleen xalayaa keessaa inni tokko seensa qaba. Seensa keessatti nagaa gaafachuu yookaan yaada seensaatu ibsama jechuudha. Kutaan kun iddoo itti hiriyaa koo, jaalallee koo, abbaa koo, kabajamaa obboo, aaddee jennee nagaa gaaffitti eegaludha jechuudha. Kutaa kana jalatti waan xalayaa barreessinuuf illee iddoo itti ibsinuu fi dhimma barreessinuuf iddoo itti kaasnudha. Waan kana waan barreessinuuf dhimma barreessinuuf iddoo itti tuttuqnudha jechuudha kun akka seensaatti. Yoo xalayaa dhuunfaa ta'e abbaa koo, jaalallee koo, hiriyaa koo jennee
barreessuu dandeenya. Yoo nama kan hojii ta'e immoo kabajamaa obbo, kabajamaa aadde jennee fa'a iddootti barreessuu jalqabnu haala sanaatiin seensi xalaayaa jalqabamaa jechuudha. Kanallee fakkeenya fudhannee gara boodaa irratti ni ilaalla. Kan biraa qaama ni qaba. Qaama kan jedhamu qaba xalayaan gara ergaa keenya iddoo ergaa keenya itti dabarsinu qaama jedhama. Yaada seensa xalayaa irratti hundaa'uun iddoo itti dhimma barreessinuuf babal'ifnee haala ifaa fi namaa galuu danda'uun ibsinudha jechuudha. Qaama kan jedhamu kuni ergaa keenya waan ibsuu barbaanne iddootti barreeffannudha jechuudha. Itti aanu xumura ni qabaata xalayaan. Yaada xumuraa xalayichaatu cuunfamee kaa'ama jechuudha. Walumaa galatti yaadni waliigalaa xalayaa sanaa maal akka ta'e cuunfamee kaa'ama. As keessatti yeroo baay'ee jechoota kanneen akka kanaafuu walumaa galatti waan ta'eef jedhantu barreeffamuu danda'a jechuudha. Dhumarratti egaa xalayaan cufinsa ni qabaata jechuudha. Xalayaa dhuunfaa yoo ta'e maal jennaa? Hiriyaa kee, jaalallee kee abalurraa, obboleessa kee abalurraa, obboleettii kee jennee mallattoolee kaa'uu dandeenya jechuudha. Mallattoo keenya barreessuu dandeenya. Obboleettii kee jennee maqaa keenya barreessina, obboleessa keenya maqaa keenya barreessina, hiriyaa kee maqaa keenya barreessina. Achiin dhumarratti mallattoo keenyatti cufnaa jechuudha. Xalayaa hojii yoo ta'e nagaa wajjin jenneet mallattoo abbaa taayitaa xalayaa akka waajirri tokko waajira biraatiif barreessa jechuudha. Xalayaa hojii yoo ta'u waajira birootiif barreessuun ni jira. Xalayaa akka dhuunfaattis namni tokko gara waajiraatti barreessuu danda'a. Yeroo sana nagaa wajjin jennee gara dhumaarratti nagaa wajjin jennee mallattoo keenyatti maqaa keenya gahee hojii yoo qabaanne gahee hojii keenya faana keenya jechuudha. Namni dhuunfaan tokko gara waajiraatti barreessuu ta'e. Waajirri immoo gara waajiraatti yookiin gara nama dhuunfaatti barreessuu ta'e maal godhachuudha? Nagaa wajjin jedhee mallattoo abbaa taayitaa sanaa ni kaa'a. Maqaa fi gahee hojii isaa ni kaa'a. Chaappaa dhumarratti itti godhuudhaan kaa'a jechuudha. Akaakuu xalayaa. Xalayaa bakka gurguddaa lamatti qooduu dandeenya. Isaanis xalayaa dhuunfaa fi xalayaa hojii jedhamuudhaan bakka lamatti qoodamu. Xalayaa dhuunfaa. Xalayaan dhuunfaa kan firaa fi fira gidduutti, hiriyaa fi hiriyaa gidduutti barreeffamu ta'uu danda'a jechuudha. Kan jennu abbaa fi ilmi, abbaa fi intalli waan akkasii waan firoota keenya gidduudha. Namaa namatti barreessuun suni xalayaa dhuunfaa jedhama. Kaayyoon xalayaa dhuunfaa inni ijoon nagaa wal gaafachuu, odeeffannoo argachuuf, wal dabarsuu, wal iyyaafachuu, gammachuu yookiin gadda qaban waliif ibsuu fi kan kana fakkaataniif egaa xalayaa dhuunfaa namoonni walii barreessuu danda'u. Jechoonni xalayaa dhuunfaa keessatti itti fayyadamnus jechoota al-idilee ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf hiriyaa koo, margaaf, hiriyaa koo, dachaasaaf jechuu dandeenya. Jaalallee koo boontuuf, jaalallee koo tolaaf jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kun jechoota al-idilee jedhamu. Gabaabumatti xalayaan dhuunfaa kan namni tokko fira, hiriyaa, jaalallee yookiin maatii iddoo fagoo yookaan bakka biraa jiruu fi dhimmoota dhuunfaa ofii kan ittiin ibsatudha jechuudha. Bifa yookiin akkaataa xalayaa dhuunfaan itti barreeffamu kana fakkaataa. Jalqaba irratti bakka teessoon itti barreeffamu lakkoofsi tokko kun bakka teessoon xalayaa nama ergu suni itti barreeffamudha. As siqee gara harka mirgaa irratti keessa galeetu barreeffama jechuudha. Iddoo kanatti namni ergamuuf immoo lakkoofsa 2 kana irratti barreeffama. Sadaffaa irratti qaama kan jenne sana ergaa keenya kan irratti dabarfannu iddoo kanadha. Ka arfaffaa xumuradha. Xumuraa iddoo walitti yaada keenya walitti qabne akka goolabaatti kan cufinsaatti dhiyeessinudha. Inni dhumaa xumuraa jechuudha. Xumura irratti mallattoo keenya keenye iddoo itti maqaa keenyallee hiriyaadhaaf barreessina, hiriyaa keenya barreessinu ta'e hiriyaa kee abaluu jennee maqaa keenya barreessine gara dhumaa irratti mallattoo goone erginudha jechuudha. Lakkoofsonni kun egaa sana ibsu jechuudha. Lakkoofsi tokko bakka guyyaa fi teessoon namaa yookiin qaama erguutti barreeffamudha. Lakkoofsi 2 bakka teessoon qaama yookiin nama ergamuufitti barreeffamu. Lakkoofsi 3 qaama xalayaa keessaa iddoo seensi itti barreeffamudha.
lakkoofsi 4 immoo qaama xalaa iddoo dubbiin bal'inaan itti barreeffamu 5 iddoo cuunfaan yookaan xumurri godhamudha jechuudha. Fakkeenya guyyaa hagayya 14 2023 jedha. Obbo Tulluu Boonsaatu barreesse lakkoofsa sanduuqa poostaa 92 Adaamaadha bakki inni jiraatu jechuudha. Kan barreeffameef Obbo Magarsaa Waaqjiraatii fi lakkoofsa sanduuqa poostaa 402 Jimma jiraata kun jechuudha. Egaa eeguu barreessinuuf maal jedhee jaallatamaa obboleessa koo jedhama jechuudha. Haalidilee isa hin jenne kun as jiru. Jaallatamaa obboleessa koo Obbo Magarsaa Waaqjiraa akkam jirta? Maatiin kee hundi nagaadhaa? Nuti hundi keenya nagaadha. Yaada kee malee maatiin keenya hundi isaanii iyyuu nagaa isaaniiti. Xalayaan yeroo darbe siif barreesseef deebii dhabuu kootiif baay'ee gadde. Xalayaa kana kan hin barreesse dhaabbata dhuunfaa tokko keessatti hojiin sadarkaa barnootaa fi muuxannoo hojii ati qabduun wal simu tokko waan siif argameef dhaabbatichis qaamaan si arguu waan barbaadeef daftee akka dhuftu si yaadachiisuufidha. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti dhuftee hoogganaa dhaabbatichaa haasofsiisutu sirra jira. Hanga wal agarrutti nagaa Waaqayyoon turii. Hiriyaa kee Tulluu Boonsaa mallattootti godha jechuudha. Garadhuma kanatti Tulluu Boonsaatu barreesse miti akkasitti agarre Tulluu Boonsaati kan barreesse asitti dhufetti hiriyaa kee Tulluu Boonsaa jedhee mallattoo isaa kaa'aa jechuudha. Fakkeenya lammataa yoo ilaallu fakkeenyi lammaffaa kun kan barreesse Barataa gaafa eebila 3 kan barreesse 2023 jechuudha akka lakkoofsa faranjiitti. Barataa Guutuu Guutamaa mana barumsaa bultii addaa lakkoofsi sanduuqa poostaa 1010 Adaamaadha jechuudha. Kunis kan jiraatu kan barreeffame Barataa Guddataa Gammachuutti barreesse mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Aliibooti. Lakkoofsa sanduuqa poostaa 109 Aliiboodha jechuudha. Inni immoo maal jedhee barreesse jechuudha hiyaasaatiif. Jaallatamaa hiriyaa koo Guddataa akkam jirta? Barnoonni akkami? Ani yaada kee irraa kanaaf nagaa kooti. Barnoota koos haala gaariin hordofaan jira. Asitti waan hundumtuu guutuudha. Haalli barsiisotaa fi mana kitaabaa keenyaa kan nama gammachiisu waan ta'eef itti gammadeera. Guyyaa har'aa kana xalayaa kana siif barreessuuf kan kakaase barnoota keetti akka jabaattu ergaa koo siif dhaamuu barbaadeen hiriyaa koo. Ati barnoota keetti milkaa'uudhaaf amma durallee tattaafachaa akka jirtu xalayaa kee irraa dubbiseen jira. Anis kanuma ammallee cimtee akka itti fuftu si yaadachiisuufi. Kana irratti immoo bara kana qormaata kutaa 12ffaaf qophaa'aa waan jirtuuf qabxii gaarii fiddee Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa yoo seente anis Adaamaa waan jiruuf hiriyummaan keenya asittis akka itti cimu abdii guddaan qaba. Egaa kana caalaa dubbisittiin baay'isuun barbaadu. Xalayaa biraan deebinee hanga wal agarrutti nagaan naaf turi. Hiriyaa kee Barataa Guutuu Guutamaa jedhee achiin booda mallattootti godhaa jechuudha. Kun haala xalayaan dhuunfaa itti barreeffamuu danda'udha. Jechoonni xalayicha keessatti itti fayyadamnes jechoota idilee miti. Jechoota hiriyaa koo, jaalallee koo, nagaan turii kan fakkaatan jechuudha. Jedhan itti fayyadamnee malee jechoota akka obboo, aaddee, kabajamoo kan kana fakkaatan itti fayyadamnu jechuudha. Isaan kun obboo, aaddee, kabajamoo kan jennee barreessinu xalayaa hojii keessatti jechuudha. Tole, xalayaa hojii immoo haa ilaallume waliin. Hojii maal fakkaata? Xalayaan hojii xalayaa dhimma adda addaatiif waajirri tokko nama dhuunfaatiif yookiin namni dhuunfaan tokko waajira tokko barreessudha. Kana jechuun xalayaan hojii xalayoota hojii waajira mootummaa fi miti mootummaa xalayaa bittaaf gurgurtaa fi kan kana fakkaatan kan ilaallatudha. Yommuu xalayaan hojii barreeffamu of eeggannoo guddaan godhamuu qaba. Sababni isaas walquunnamtii namootaa fi dhaabbilee adda addaa waliin uumuuf barbaadamu cimina xalayaa keenyaa irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu haalli nu jechoota ittiin fayyadamnuu fi himoota itti qindeessinu haalaan itti yaadamee barreeffamuu qaba. Xalayaa hojii keessatti jechoota idilaa'oo ta'an itti fayyadamuun barreessuun barbaachisaadha. Kana jechuun mana hojii garaagaraa keessatti taayitaa sadarkaa barnootaa fi kan fakkaatan ni qaba jechuudha. San bu'uureffachuudhaan
kan barreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf kabajamaa obbo, kabajamtuu aaddee jennee kan barreessinu ta'uu ni danda'a jechuudha. Xalayaan hojii egaa bifa armaan gadii kana qabaachuu danda'a. Asirratti lakkoofsa tokko irratti lakkoofsi illee ni guutama. Waajirri barreessuun maqaasaa asitti barreeffama. Waajirri ergamuuf immoo lakkoofsa 2 kanarratti barreeffama. Yookiin dhimmi barreeffamuu barbaade immoo as 3 irratti ni kaa'ama jechuudha. Seensi ni kaa'ama. Egaa ibsisaa as jira. Lakkoofsi 1 bakka teessoon nama barreessuu guyyaa lakkoofsi xalayaa itti barreeffamu. Lakkoofsi 2 teessoo waajjira barreeffamuuf kan kaa'amudha. Lakkoofsi 3 seensaa fi ibsi kan itti barreeffamudha. Lakkoofsi 4 egaa goolamni kan irratti barreeffamudha. Lakkoofsi 5 immoo bakka cufinsi itti raawwatu mallattoo taayitaa maqaatu itti barreeffama jechuudha. Chaappaanis bakkuma kanatti godhama. Fakkeenya haa ilaallu. Waajjira barnootaa godina Arsiitu barreessaa jira jechuudha. Achi keessa siqeetu barreeffama. Akkuma xalayaa dhuunfaa faana wal fakkaata bakki itti barreeffamu teessoon isaa jechuudha. Lakkoofsa ni qabaata, guyyaa ni qabaata jechuudha. Lammataa teessoo nama barreeffamuuf yookiin teessoo waajjira barreeffamuu fi mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Dannabaatii fi lakkoofsa sanduuqa poostaan isaa ni kaa'ama. Dudulaa jedhee dhimmi jedhameetu kan barreeffamu garaagarummaa ni qaba jechuudha. Haalli itti barreessinu. Dhimmi jenneetu isaan booda mata duree kenninaaf. Xalayaa keenyaatiif mata duree kenninaaf. Maal yaadnu nuti gaafachuu barbaannu, waan nuti barreessuu barbaannu, waa'ee maalii ilaallata ka jedhu mata duree kenninee fi mata duree sana jalattidha kan nuti haasa'aa deemnu. Waraqaan ragaa kutaa 8ffaa akka naaf kennamuuf beeksisuu ilaalaa jedha. Barataa Caalaa Birraa kan jedhamu kanaan dura mana barnootaa keessanitti hanga kutaa 8tti barachuun isaa ni beekama. Hamma garuu maatiin isaa jijjiirraa hojiitiin gara godina Jimmaa deemaa waan jiraniif waraqaan ragaa isaa akka kennamuuf xalayaa gara keessanitti akka barreessinuuf nu gaafatee jira. Kanaafuu waraqaan ragaa kutaa 8ffaa xumuruu isaa ibsu akka kennamuuf isin beeksifnaa jedhaniitu barreessaniif jechuudha. Mana barumsaa kanaatiif nagaa wajjin jedhanii mallattoo kaa'an itti gaafatamaaf waajjirichaa maqaa isaanii barreessaa dhumarratti chaappaatti godheetu ergaa jechuudha. Xalayaan kun haala kanaatiin barreeffama xalayaan hojii. Fakkeenya biroo fudhannee haa ilaallu. Kun immoo waajjira barnootaa Amboo lakkoofsa sanduuqa poostaa lakkoofsa xalayaa jechuudha dhiifama. Lakkoofsa xalayaatu barreeffama. Kun akkaataa itti waajjirri sun kaawwatu xalayoota adda addaa itti kaawwatu kan agarsiisu ta'eetu egaa guyyaa fa'aatti dabalaniitu bifa koodiitiin barreessu jechuudha. Lakka-addaa jechuudha. Akka lakka-addaatti kan qabatanidha. Guyyaa itti xalayaan sun barreeffame waajjira barnootaa godina Shawaa Lixaatiif lakkoofsa sanduuqa poostaa ni kaa'ama. Amboo. Waajjira barnootaa Ambootu waajjira barnootaa godinaatiif barreessa jechuudha. Waajjira barnootaa Amboo kan magaalaati jechuudha. Waajjira barnootaa magaalaa Ambootu gara waajjira barnootaa godina Shawaa Lixaatiif barreessa jechuudha. Tole kun garuu asitti xalayaa kun waajjira barnootaa aanaa Amboo yookiin magaalaa Amboo jedhamee adda bahuutii qaba ture. Dhimmi jedhameetu egaa mata dureen kaa'ama jechuudha. Qacarrii barsiisota gaafachuu ta'a jedha. Bara barnootaa 2022 keessa barsiisota 50 qacartanii nuuf erguun keessan yaadatama. Haa ta'u malee ammallee hanqina barsiisota afaan Oromoo 5 fi afaan Ingilizii 10 waan qabnuuf dabalataan barsiisota hanqina irratti qabnu kana qacartanii akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafannaa jedha. Nagaa wajjin jedhee dhaabasaa Atoomsaa Tolasaa itti gaafatamaadha jechuudha. Sanbooda chaappaatti godheetu mallattoolee ni godha jechuudha. Asitti ergaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechoonni akka kabajaan isin gaafanna isin beeksisna jedhan jechoota idileedha jechuudha. Itti fayyadama poostaa. Egaa poostaanis akkaataa xalayaa erga barreessinee kaanii booda karaa poostaatiin erginaa.
poostaan haala itti fayyadamnutu jira. Callisnee barreessina otoo hin ta'in achirratti haalli nuti itti barreessinee poostaa keessa waraqaa poostaa keessa keenyee erginu akkaataa mataa isaatii qaba. Xalayaan erga barreeffamee booda poostaa keessa taa'uudhaan qaama barbaadameef ergama malee calliseedhuma banaadhumaan ergamu. Akkaataa ergamu immoo poostaa armaan gadii irratti kaa'uudhaan agarsiifnee jirra. Teessoo keenya dugda poostaa qofa irratti barreessuu yoo barbaanne teessoo keenya dugda irratti qofa kan nama lachuu xumuroo barbaanne jechuudha. Kan erge gara kanatti jalqaba irratti barreessina. Fakkeenyaaf guutuu guutamaatu ergamiti dura xalayaa isatu barreesse guutuu guutamaa inni lakkoofsa sanduuqa poostaa keenye Adaama jenna. Asitti teemperiin godhama gara olii kanatti gadi siqneetu guddataa gammachuu kan ergameefidha. Lakkoofsa sanduuqa poostaa keenye teessoo isaa magaala kam jira ni keenya jechuudha. Kanaafuu amma xalayaan kun eessa akka deemu ni beekama jechuudha. Lakkoofsa sanduuqa poostaa 109 keessa dhaqee galaa jechuudha. Ni beekama. Eessa akka jiru beekama. Aliiboon eessa akka taate Oromiyaa keessa bakka kam akka taate ni beekama. Achitti ergama jechuudha gara sanatti. Yoo xalayaan kun illee nama kennamuu dhaabame gara deebii yoo ta'u eessa dhaqa jechuudha. Gara guutuu guutamaatti deebi'uudhaaf maal qabaachuu qaba? Guutuu guutamaa lakkoofsa sanduuqa poostaa qabaachuu qaba jechuudha. Tole kuni teessoo keenya teessoo kan barreessas kan nama ergamuuf kan barreessas dugda xalayaa irratti xumuruu yoo barbaanne. Teessoo keenya yoo duraa fi duuba poostaa irratti barreessuu yoo barbaanne immoo akka armaan gaditti barreessuu dandeenya. Gara fuula poostaa sana gara fuulduraatiin nama erge barreessina. Lakkoofsa sanduuqa maqaasaa, lakkoofsa sanduuqa poostaa fi teessoo isaa eessa akka ta'e garagalchinee dugda poostaa sana irratti immoo teemperii gara olitti goone gara gadii irratti gara harka bitaa irratti siqneetu maqaa nama ergamuu fi lakkoofsa sanduuqa poostaa fi teessoo isaa barreessinaa jechuudha. Egaa walumaa galatti xalayaan kan dhuunfaa fi kan hojii jedhamee bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u tokkummaa fi garaagarummaa mataa isaanii ni qabu. Haaluma amma ilaallan jechuudha. Haalli itti fayyadama poostaa garuu xalayaa lamaan irrattuu irra jireessa wal fakkaata jechuudha. Maa garaagarummaan qabu. Yoo dugda duubatti xumuruu barbaanne teessoo hundumayyuu akkaataa itti barreessinu ilaallee jirra. Yoo dugda fuulduraaf duubattis barreessuu barbaanne waluma fakkaataa jechuudha iddoon itti barreeffamu sun. Haa ta'u malee keessoo xalayaatti xalayaan hojii fi xalayaan dhuunfaa garaagarummaa muraasa ni qabu. Kunis xalayaan hojii lakkoofsa bahii, chaappaa, maqaa, mallattoo itti gaafatamaa yoo qabaatu xalayaan dhuunfaa kana hin qabaatu jechuudha. Xalayaa dhuunfaa irratti mallattoo godhuun dirqama miti. Mallattoo yoo mallatteessin illee namuma barreessan mallatteessa. Chaappaan hin barbaachisu, lakkoofsi bahiillee hin barbaachisu jechuudha. Egaa waliigalatti barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Haga mata duree birootiin wal arginutti nagaatti.